Viidiyoo namoota hedduu qalbii tuqeem hanga dhumaatti akka daawwatu si affeereera. Ajandaan amma deemaa jiru obboleessa keenya cimaa Naasir nama jedhamu nama holqa qorachuudhaan beekamu kan Jarmanii fi biyyoota Awurooppaa hedduutti badhaasa fudhate kan dandeettiin isaa akka Afrikaatti kaf jedhee ol guddate ilma keenya qaalii ilma kombolcha dhalate baha Oromiyaa keessaan biqilee akka Afrikaatti namoonni akka isaa nama lama qofaatu jira jedhamee dhaadheeffamaa jiruuf muummicha ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed kan lafa Harargee keessaa iddoo yoo misoome addunyaan guutuun daawwachuudhaan akka misoomuuf gumaacha taphate keessumattuu gaara Kunduddoo fi holqa Naasiyool jedhamu kanaadha. Holqa Naasiyool kana daawwachuun isaa Harargee guutuu keessatti gammachuu balballoomsee jira. Muummicha ministeeraan galatoomi jennaan garuu sabni keenya kana dhiiseetu ajandaa Ustaaz Mahammad Bayaan mana Makkaa yookiin beetii bira dhaabbateetiin jaartii isaa duraanii yookiin haadha mana isaa duraanii booniyyeedhaaf du'aa'ii inni beetii biratti godheem olii gad oofee sheer waliif godham. Sabni kun maaliin tuqame si jechisiisam. Hawaasa yeroo hunda waan isa fayyadu sheeriin gooneem hawaasa yeroo hunda wanta isa zanaa godhum wanta isa kofalchiisuufi wanta xiinsammuu isaa rahaa riilaakseshin godhu irratti xiyyeeffatu. Hawaasni akkana ammoo addunyaadhaan dorgomuu hin danda'u. Wanti sammuu ta'e riilaaksisi godhum kan si gammachiisu yeroo hunda si fayyada jechuudha miti. Eeyyeen wanti yeroo hunda si kolfisiisu qoftiin si fayyadan jedhamuun egaa hawaasni keenya garuu ajandaa akkanaa malee sheer kana waliif godhuu hin beekum. Hawaasni keenya maal ta'e si jechisiisam. Maalumaan tuqamne laatam dhaloota akkamii taaneem dhaloonni amma jiru kun dhaloota biyyaa fi nafaa fi uummata ofii biyyee ofiitiifis ta'uu waan fakkaatuum rabbummaan najaanoo haa baasu jennaan.